mucaan kun irra jiraachuu baate atu kan natti qinqiinfatu. Kuma agartan kana kun akkana afaan bantii ni agartanii. Hawaasa jiru nama afaan bantii naani jiinan. Qulfii namni geessite. Nan tokko obboliyan harkaan akka hadnaa seente san kaa qophiisan fiddare. Fidu kam nin qaballeela. Shantaa xiyyar kan tokko namni. Hadaa wanni jibbitee jireenya kana jibbitee mana bareedaa kanaaf jiru nagiyaa jiraachuu jirtu ana dhiistee kutte. Laashii miti yaaddoo dhoisa wal fuutani. Beesatti. Maaliif dhoisa wal fuuna yaaddoon obboleessa kiyya. Afatee taa'u jirta amma dirree baatee isii kunnaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma agartanii mana kana ni beektan jeeti yaada manni yaaddoo sabaati. Qulfiin qaba akka tasaa ta'e qulfiin qabaachuu ture. Ani qulfii karraannaa kannee ture gaafa na dhukkubsanii ni yaadattan jeeti nabdi qabaasin ture. Gizeen asirraa deemu hin yaadadhu anuu nama fayyaa hin qabne. Akka tasaa ta'e qulfii tana harkumaan qabaachuu ture. Saadaanii gaafa san gizee na baastu qulfii osoo narraan fuudhin gaa huccuu shantaa keessa naa keessee maallaqa naa keessee akkasiin na baaftee qulfiillee narraan fuuna yaaddoonis waliin agarree naaf yaaddolleen san booda akkasitti adda turree jirra. Arra akkasittiin dhufe kalee gizeen dhufu intaltii ayyaan immoo maqaan isii nama na yaamatte jaarsa isii na yaamte dirqiin jalaa bahee eefanan bahee booda seenenni akkasittiin jalaa baafadde arra akkuma agartanii gizeen dhufee qulfii itti ilaalu anumaaf dalaga. Nin seene garuu dhugaan bitatte ta'e arra adda naa baati gizeen dhufu mana jirtu bakka biraa jirtu ta'e ani hin beeku manni bulaan babbanaadha takeessaa hundinuu seeneetiin taa'u jira akkuma agartan kanatti amma gizeen ol seenu namaan na arke warra ollaa isaanii yoo nin gizeen gabbahee way fuutee baate faa jee namni waa hedduu siin ja'a saniifi hanga isiin na dhuftuu jee taa'u jira akka waan bitattee mirkanii na fakkaataa jira garuu silaa isiin qulfeeraa jijjiirratuun qabdu dhamaatuudhaan saa olleenuyi akkasittiin taa'ee eegu jira. Himbahu manarraanin eegaa hanga isiin dhuftu namaatu yeroo nan seenu san na arge itti himanii namni baay'eellee na beeka jeetiin abdii qaba wayna jalaa hatti naan jetti maqaan na bada asuma taa'eetiin eegaa hanga isiin dhuftu mana kanarraa illee deemu beetillee karaa biraan deemu bilaash taa'urra jeetiin viidiyoo isinii waraabaa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma agartan kana yooniin kanin tumamu taatellee yaaddoo sabaatee jechaan tumame guyyaa na biraa qaba jeetiin tumamaa jira du'aayi naa godhana jajjabeessaadha. Yoo jaarsaa wajji dhuftee asit kana tumtee takkiinuu jaarsisiisan gaa dhiira waan godhu dhalaan waan gooti jee abdiin firraa qaba. Yoo inni waan godhu taate rabbiin qaba waan kaameraa kiyyaadhaan saddeetiin taa'ee dhokoifadhee kaa'ee isii eega. Yeroo isiin dhuftu waan hin beeyneefin akkasitti taa'ee isii eegaa jechuudha. Yoo nama kaameraa banaa dhiise mumkin waqtii dheeraa na fudhachuu mala kaameraa kiyyaadhaan seetiin isin kaa'ee eegaa hordoftotaaf kabajamtoota keenya yeroo isiin galtu hin beeku bakka deemtu hin beeku. Mungkin ganda ollaa deemtii mungkin dalagaa deemtii namni waa meeqaa jira kaameraan cufadhe Perhatikan sih selalu rahasia. Bukaa kaisaan qollofadhee Umrii mana maanuu takka harkeen beeku jireenya kana nyaanni ilaa amma kana keessaan gurguru jira siinjee maashaallah dhugaa keeti haa ganaa ariyaatti ganaa harkuu deemaa siinjee muduruu maayii lalkeen haay laan maali sarra jaayib meedhaa pugeelee sii dawwala waraana raabalamu jiddee deebisee sii dawwala. Ayya. Qabsi jirti. Ajaa'iba na qabatee usaan. Hundi gamoo. A'uudhu billahi shaytaan rajii. Shayxaana maana galfat. Qulfee isaa fidde. Isaa fidde. Hin qabu duraan. Haram na yeroo deemte san. Manni kiyyaa barqoon. Intaan. Ajaa'ibna hamaalee si qabatu. Intaan mana yaa saadaan. Mana nattis gurgurtee siifis gurgurtee qottee moo? Maaliif sii gurgurtee naa gurgurtee deemtiree ajaa'iba qabdaatuyi. An duraanuu keenyaa manni gizeen siin jafaan Oromoon beeytu muree. Laa keessanii siifis gurgurtee manaafis gurgurtee mungkin qulfii siifis kan nitee qottee malee. Manaan cufee nagaan keessaa bee dhufee bantee banattee hirumaa qaabu keessaan. Moo qabumateeti moo namaatti bira jira moo jaarsi namoo fidattee waliin isa biraa jirtaa hooti. Maal barbaadde dubbatu? Ajaa'iba qabdaa nama jira nama mana kana keessa jira malee kophaa ta'e numaa kanatti ajaa'iba qabdaa hooti. Hamaale. Ajaa'ibna hamaale tu. Maal Maal barbaadde?
Maal barbaadda? Wayin ijoollee xixiqqoo si duran taa'u jira. Aleen teessu saalaa jira diiwaanaa jira mana biraa jira. Maal goota kurfatan siree gubbaa baate binoo siree namaa rabbaanii. Teetii sireen. Tabbaa fedhee yoo Kalaas tabbaa fedhee abbaa siree tanaa sanii takka irra taa'u naa eeyyam. Qaanyi. Hin jirtu haa. Ati maa barbaadu makiyya qabdaa yoo dhugumaan. Akkanatti dafartee sireetii yoo gubbaa baatee ta'uu jiraata barbaada kiyya qabdaa'u. Sireen teetii miti. Teetii miti dhiirota tajaajila keetii miti. Akkasitti ta'u. Tajaajila keetiiti. Maal godhu jirta reen gamma rafu jirta hanga duraa ni manaamte moo rafu jirta moo hirribaa siin kute. Ati manaamu jira bar. Siin manaamu jira obbaleeta mana namaa hanga namni gabboo eedee qulfiidha. Suuraa cabsu jirta geetiin sirraa banee amma sitti hin balleesse. Ni beeloyte moo ni dheefatte moo maal kadhachuu jirtu? Ni beeloyte siita beeloyte deemtu balee ammaaltu na beeleessu. Amar kanatti waliin qaqqabin. Akkam ta'uu barbaadde? Maal dandeessa dubbiin dandeessa? Abbalee ilmaan qabatamaa makka keetitti wallaaqqi taane daa'iman guddifadha. Naasee jidale. Hojii dalii silaallee madur jirtii namaa namni namaa hojii dalaa hojii dal taa'amiyani. Guddifadhu kadhuu maan na dakhalee waa'ee jireenya ilmoo teetii maan na qaawuree. Ajaa'ibni kan maaltu si qabate? Maal barbaaddaati maal onnati barbaaddu? Yaadda barbaadde obbolii yaaddoon asin jiru. Itti milikkita. Mana kana qulfii qaba naannoon seenee. Itti milikkita. Atu bakka irraa futee seente san fiti. Anis ragarratti qulfii fudhadhee ragarratti qulfii qaba. Atillee ragarra qulfii qabda waan taateef kottu na baasin. Bo'oon kiyyallee jiru as keessaa hanga hin bo'u. Duutuuti yaa gabbaas keessaa malee. Deengadda maa fiiddee kuttaree. Maa fiiddee kuttaa. Kabajaadha malee sodaatee ta'e sodaatee kutee seete. Sodaatee sin amma maal barbaadde maal barbaadde? Akkuma kalee ammatte sanitti yaammadhu ammallee amma haa dhufu. Haa dhufuun jeebar amma kun amma miila kana garteemi haa dhufu amma. Anis sodaan hin jirtu ati sodaan hin jirtuumi. Yaammadhu amma qophaa'ee dhufe. Obbolee ati qophaa'ee dhufteemi? Ani hin qophaa'inne tamaa ilmoon qaba daa'imaan guddifadhaati je. Akka keetii gaafaan ani ilmoo ofirraa biyya galchee si hojii ol qixxaadde siif hin dawwalam. Iskooliin si godha rakkoon qabu risaalaa si barreessaanii dhufu. Maali? Amma nageen afaan harkisa. Deemiin jee karamin harkisaami harkisii naan jette kalees harkisii. Kan dhaabbatanii deemu. Kalleen sirra keessa dhaabbadhu sin jiru wanneen harkisa sin jiru gabboon kiyya sin jiru as keessaan. Inumaa qaanfattuu siree namaa rabbaatee diriirfatee tolfatee teessii. Waan hin nyaadhee dhugullee torban kana waan nagahuun fidadha. Saan fadhatti hin gabbee saan fadhatti hin ol deebi'ee fidadha. Haayi maashaallah inumaa taraashii namaaf buufattati jabduudha yookaan. Jabduu. Jabduu. Duraan laaftu siin jaani. Jabduu atiif dandeessee deemta maashaallah raashina siree namaa gubbaa baatee fidatee dhufte. Naadii siiji kadirree bee manumaa fi jaasaa'u. Rakkoon qabu siidii deema. Maaliin sidiisame? Maaliin sidiisu san hin jiru gabbee? Narraa gabbee lallabaa hin danda'u rafuuf hin deema. Wallahi inumaa siree irra baatee raftaa? Ni rafee. Maashaallah. Jaalatteeti. Maashaallah ni raftaa. Ayiwaa. Maal barbaadde si deemu? Obbolee. Maal barbaadde tasaa olii gadi deemtee mana keessa? Laa wannumma ati inumaa ajaa'ibaati. Ajaa'iba sana si qabaan roga bahe. Aadaa wanniif jibbitee jireenya kana jibbitee mana bareedaa kanaaf jiruu nagaa jiraachuu jirtu ana dhiistee kutte. Lakkaa laashii miti yaaddoo dho'isa wal fuutani. Dho'isatti. Maaliif dho'isa wal fuuna yaaddoon obboleessa kiyya. Obboleessi kana asi jira biifti gaafa isiin jirtu dhokattee taa'u jirta amma dirree baatee isiin kunnaan if jibbisiisee lakkaa walleenuu saadumaa jireenyuma kanaafi. Sa dubbii tirfiinaa sen gaa maaliif jibbisiisa? Saadaaf jibbisiiste Naaf jibbisiisa. dho'isatti ijaarsa. Akka isin akkanaaf inni hojii jiruuti dho'isa irratti nu agartee? Sirraa mul'atu kana jedhee lameen irraa akkana mul'atti. Himina feetu barku. Maaltu narraa Waan himina faduu miti. Mana namaa keessa dhuftee sirraa mul'atti. Sirraa mul'atti. Eebii namni sirraa harkanatti lallaatin. Yallaa gabbee deemi nurraa. Harkanatti fafacaasin. Halas gabbee haa dubbii Harkanatti fafacaasin dubbiin jiijinni si odeessa harkanatti fafacaasin. Dubbii nutti hin daddeeressin gabbee. Si taadi. Si haa baasu kan inni harkisimma. Hin ba'u siin deemi'an. Wanni mataa isaa hojii qabaachuu baattee dalagaa dhabdee feesise. Naggoota Ni jirti dikkitti godha yaa'ii jira. Eessa? Naafisii tokko amma tajaajila kaastasii mire naafisii malee nama biraa maal godhaa ture. Wanni akkana arrak jettuuf haadha ilmooti jetteeti malee arra silaa mucaa kana laaltamaa mucaan kun irra jiraachuu baate atuu kan natti qinqiinfatu. Maalii si qinqiinfatu bakka illee on baasu silaatu. Wai ajaa'iba bari jangatti qabaattee na deemu jirta. Silaa hareeti mucumaan akka fadhu kana hawsi jecha silaa amma fuudhee biyyaan dheetiin. Amma irra kaa'i amma miila kan amma deemee irra kaa'i. Intal. Amma sagantii maal akkasitti irra kaa'i. Wai. Hanga kan laallatte argoo firaa barbaadelle. Akkamta kan laallatte ilumaa siree irra baatee hirkattee gara gaggaltee mimmiiciiramtee laalta duuba manni keetii miti yoo deemte yoo. Keetii reessa dhokattee mana namaa seentu. Keetii. Tidda kiyya.
Kayyaa maal fidde? Asoo jaartiin jirtu maaliif teessee reefirraa addaan baafatee maaliif? Taa'ee ammallee taa'ee. Deemtee jaartii fi lakkaawwan Ammallee taa'uutiin jira. Walgalaa ganama jeerri nagee dhabanii mukarra ol baasanii fuusii jidduu jira. Maal fidda? Maal fidda? Ani maal si fiddaree irra silaamcaan kun nasiiba keetii maal goota? Arra carraa keetii bar nasiiba qabdaa. Arra ilmoon tun irra jiraachuu baatte. Tamaam. Anaafata kana wallaalaa. Ati haasaa qabdaa. Ulfeetiin haasaa tirfiidhiisi. Maali? Annama akka keetii Nakkanite naaf dhigeessite. Jibbee deddeemu kana hojii yeroon. Qulfii naaf dhigeessite. Nan tuqin obboleeyyan harka kana. Naaf dhigeessite. Nan tuqin harkuma kee kanaanuun. Qulfii naaf dhigeessite reedu. Liqeessu akka hadnaan seente sankaa qulfii san fiddare. Hin fidu kam nin qaballeela. Shantaa kiyya harkaan hin tuqin. Shantaa kiyya harkaan hin tuqin qulfii nin. Kenneeyye qulfii. Inta qulfii. Taa'in irraa. Hin fidu irraa gattaa'i. Si maal taate baaltoo maan irraa baastare. Qulfiin tal. Hin kennus hin jee afaan Oromootiin. Wayitiin akkannite. Wayitiin akkannite. Ayitiin akkanne. Jaarsaa koppii godhee osoo jaartiin baneertu duraanuu saadaa rafiftanii ol fidachuu turtanii isin ta'e. Maal fiddatti beena. Gizee isin ilmoo jidduu kuttee isin asii wal fidachuu turtanii duraanuu fidan. Ati nu bartee sa. Inni kinaannummaan qulfii godhee an deemu moo hojii yaamitillee halas gabbee haaduma deeme amma dubbiin waadee yaamitillee akka ta'etti yeroon dhabne yeroon qabu yeroo tiina kan naqa yeroo teetirraa naa kan naqa kinaannummaan qulfii namaa koppii godhatee jaarsaa jitti deddeemtuuf maal mogguu isin dalaga kurtee walitti turtanii maal fiddaree ati maal ati ammaan tanillee waan fete jechaatiillee otoo waan fetellee gortee taa'aa halas nurraa taatee mee dhalaadhaa mi'aati taa'inee gaddu Bakka keenya akkuma agartan kana kun akkana afaan bantii ni agartanii. Kala afaan bantii naan injiina afaan bantii naan injiina. Waan gartee haasa'etti irra laallee. Afaan bantii naan injiina. Hokorsaa jiru nama afaan bantii naan injiinaan. Waanuma gartee haasaa jirti. Naaf yaaddoon obboleeyyan. Obboleeyyan qulfii godhanii qophii godhanii. Obboleeyyan mana qulfii obboleessanii qabu. Wannummaan jaarsaa jaar. Hordoftotaaf kabajamtoota keenya akkuma agartanii kun yaa'ee keessa irra dhaabbee maraattuudhaan sa'a fayyaan qabdu waan hin taane haasaa jirti. Maqaan balleessaa jirti. Waan fete naan jechaa jirti. Annatti dhagaamu waan fete naan jechaa jirtus bishaan irraan xaliilaa. Ajaa'iba! Ajaa'iba maali? Kaamera kattee irras leeyyisiisu jaalatteetiin kaadhee kaameraa bakka fedha kaaddeetiin ta'a. Kaawwee sigaa feetuchirran kaadda feetu ampuulee keessan kaadda feetuchin kaadda bakka hunda kaayetiin jira. Hatta ammaama keessa kaayee. Alatti kun mana naafuun gurgurre saadaan itti. Hatta ammaama keessa kaameraan si kaayee. Saadaa wal faana miti. Ati dhalaadhaami? Ati rijaalaami? Jaarsa keessanillee rijaalaami? Hatta ammaama keessan si kaayee kaameraa. Ammaama keessan jee keessa maali? Waan hin fedhe kaayee. Siidii mana. Yamma yaadoo fi jaartii waliin arseessan. Ammaan tana manni mana kiyyalle na baasullee hin dandeessullee feenaan bahuu dandeessa akkuma jettatti. Mana keetii mitiitii mama manni keeyoo ta'e ije manni kee taanaan yaaddoo san fidiiti akkuma edasiin jee yaaddoo san fidiiti akkasii as dhaabee. Yaaddoo irraa maal feeta saati? Intal yaaddoo sii raadillee mana yaaddoo raadillee qabu bar. Dubeyo. Mana tamaam. Obbolee jaarsa kiyya amma osoo jaarsa kiyya hin dhufne akka seentata galteen qabdiiti beeyna geera. Hin bahuu hin jeeba. Jaarsa jaarsi wadha femmee yaa'ee booda gaddaafaan danda'e jirti rabbi si yaa'ee rubika ciccite. Gaddaafata maali? Hin bahu kalaas ta'a. Rabbi si yaa'ee rabbolee bikka keessa dhaabbatu. Way ajaa'iba naqaba hin bahu kalaas biyya kana dhaabbatu isaan hin jiran amma. Dantaatee ture. Ansaadaa fi yaaduu naasa dalagu maali? Ati numaa ta qulfii mana namaa banattee difratiidhaan akkana teessu tamaam mana kana keessa waa dhibba takkaa jira yoo wanni maal akka mana kana keessa badde keessa manni isaanii jiru taanaan tasaanii tasaanii farshaan kasaanii balaataan kasaanii karaa arabaatis kasaaniiti maalina kasaanii wanni hundi karaa arabaatii kafalachu jira eega kasaanii laateeti wanni akka mana kana keessa baddu naafisi wallaahi haram deemtesaa seera wal gaafanna naafeeti maal seera wal gaafanna si qollafeetii natti hin qollafin natti